Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen channel Afrikaa Samsiin irratti hojjetan. Egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin bakka qabu. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Namoonni email kenna WhatsApp irratti gahee qaba jettanii gaafataniif jechuudha. Emailiin keessan WhatsApp yookaan ammoo Google accounting keessan WhatsApp irratti gahee guddaa qaba jechuudha. Warroonni gaafii kana gaafataniif jechuudha. Gahee inni qabu jechuudha. Isinitti garsaa viidiyoo kana xumuraatti daawwadha. Nafana turaa isin jira kanneen jalqabaaf gara channel Afrikaa Samsiin haa dhuftan barnoonni keenya sutee channel keenya subscribe godhaa viidiyoo keenya kan daawwatan yoo jaalattan like godhaa hiyyoottan keessanis qooda gaafii fi yaada qabdan comment irratti nuuf katabaa. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha WhatsApp irratti jechuudha email keenya gaheen inni qabu gahee guddaadha. Barreeffama garaagaraa jechuudha yeroo namootaan waliif ergaanii turretti yookiin ammoo namoota waliif barreessaa turretti jechuudha. WhatsAppin keenya sun akka carraa ta'ee delete yoo ta'e yookaan immoo bilbila keenya irraa yoo bade akkasumas bilbila keenyaaf formaat yoo goone jechuudha. WhatsAppilee keenya san irraa ergaalee garaagaraa dookumentiilee namni nuuf erge yoo achirraa qabaanne jechuudha. Dookumentiilee garaagaraatii fi ergaalee miiseejii garaagaraa jechuudha kan namni nuuf erge san gaddeeffachuudhaaf email keenyatu nu tajaajila jechuudha. Email keenya gahee guddaa achirratti qaba jechuudha. Kanaaf jechuudha email keenyaan akkamitti akka recover gochuu dandeenyu yookiin ammoo email keenyaan akkamitti akka waan san deeffachuu dandeenyu isinitti garsaa jechuudha. Dursitanii ammoo jechuudha email keessan guuttachuudha qabdu karaa kamiin akkasiin guuttanii gaafa bantan ammoo salphumatti barreeffamaa fi yookaan ammoo wantoota namootaan waliif ergaanii turtan san achirratti isiniif gaddeebi'u karaa isin taasisuu dandeettan jechuudha. Tole email keessan WhatsApp irratti banachuudhaaf maal gootu yookiin ammoo WhatsAppidhaan wal qabsiiftanii akka yeroo wantoonni garaagaraa faayilii keessan hin jala delete yookiin ammoo bilbilli keessan sun WhatsAppin keessan bilbilli keessan san irraa delete faayila san deebitanii argattan gochuudhaaf maal gootu WhatsApp keessan irra ni galtu. Tole WhatsApp keessan irra haala kanatti ergaltanii booda maal gootu as gubbaa kana jechuudha tuttuqaalee sadan kana irratti al tokkoof ni cuqaaftu. Deebitanii as iddoo kana settings iddoo jettu irratti kilik ni gootu. Tole asirratti jechuudha as kana filattu jechuudha chat iddoo jedhu kanatti chat iddoo jedhu kanatti ni cuqaaftu. Tole sana booda haala kanatti ol xiqqoosii ol deemtu jechuudha ol harkiftu erga ol harkiftanii jechuudha chat backup iddoo jedhu kana ni argattu asirratti ni cuqaaftu. Sana booda yoo backup godhuu barbaaddan yookiin ammoo faayila wantoota garaagaraa jechuudha wantoota namootaan waliif ergaanii turtan deeffachuudha barbaaddu asiin backup gootu. Dursitanii ammoo jechuudha email keessan guuttachuutu isinirraa eegama. Email kan guuttatan as kunoo iddoo Google account jedha jechuudha asirratti Google account kanarratti ni cuqaaftu. Google account kanarratti erga haala kanatti cuqaaftanii booda maal gootu as email keessan yoo bilbila keessan irraa qabaattan haala kanatti email keessan isiniif fida yookiin ammoo isiniif baasa. Email keessan yoo hin qabaanne ammoo maal gootu as iddoo kanarratti haala kanatti cuqaasuudhaan akka isin email keessan sign in gootan yookaan ammoo email keessan sana guutan isin gaafata jechuudha. Isin amma haala kanatti mallattoo duwwaa yookiin ammoo add account iddoo sanatti kilik yoo gootan kallattii haala kanatti isiniif baasa as iddoo kanatti next ni jettuuni. Asirratti add account jedha account keessan email iddoo kanarratti email keessan ni guutu jechuudha. Bakka kanarratti add account kanarratti email keessan ni guutu sana booda next gootu erga email keessan guutan jechuudha. Amma email biraa hin qabu jechuudha email asirratti guutu kan asirratti sign in ta'ee jiru malee kanaaf isin haala kanatti karaa kanaan email keessan guutanii step itti aanurratti paaspoortii keessan guutanii xumurtanii WhatsApp keessan irratti sign in gootu jechuudha. Karaa baay'ee salphaa fi gabaabaadha hedduu isin dhibu ammoo jechuudha faayila keessan isiniif backup godhuu irratti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf haala kanatti guutuun jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kanaaf qabannee dhufne kana fakkaata hanga barnoota biraatti hin deebinee dhugeenyutti waan nu daawwataniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.